Soofumaa Miidiyaa. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Soofumaa har'aa qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keenya addaa kanaan pirezidaantii faawundeeshinii Leeqaa yookaan Leeqaa faawundeeshinii waliin turtii taasisnaan waliin tura daawwadhaa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan galatooma. Tolemee jalqabaa eenyummaa kee daawwattoota keenyaaf beeksisiitti itti fufna. Ashi maqaan koo Fireezer Makoonnin jedhama. Jiraattu magaalaa Siyaatil. Pirezidaantii Leeqaa faawundeeshinidha. Tolemee jalqaba maqaa masaaraatii eegallaatii Leeqaa kan jedhu akkamiin filattanii maaliif filattan? Leeqaan egaa Leeqaan Naqamteematti beekama. Egaa nuunis Leeqaa faawundeeshiniinis kan inni jalqabame dhalattoota ijoollee magaalaa Naqamteenidha jechuudhaas biyya Ameerikaa daayaspooraa irratti. Leeqaan egaa gosis jira gara Naqamtee kanaa naannoo Sibuu Siree faan jijjiiru akka magaalaa Naqamtee duwwaadha moo naannoo sanas of keessatti hammata faawundeeshinii keessan? Leeqaan maqaa organizeeshinii keenyaa dhuma goone piik goone garuu organizeeshiniin keenyaa dhalattoota magaalaa Naqamtee fi naannoo isheen dabalataa. Membershippii keenya keessa garuu dhalattoonni naannoo biraas jiru. Yaa'ugaa Naqamtee magaalaa guddittii Wallaggaa ta'uu ishee beekamaadha. Nama baay'eetu keessatti barataa, nama baay'ee keessatti guddataa, maatiin isaanii kan hojiidhaan dhufan namoota baay'eetu jira. Kanaafiyyuu memberoonni keenya ijoollee naannoo garaagaraadhaa dhufan inkluudiin dhalattoota Naqamtee fi naannoo ishee dabalateetu jechuudha. Maaltu isin kakaase dhaabbata kana akka hundeessitaniif? Nuuni egaa akka dhaabbataatti sun dhaabbatiin dura as biyya Ameerikaa kana keessatti giruuppiidhaan walitti dhufnee hojii garaagaraa hojjechaa turre. Ispeeshaalii biyya daayaspooraa kanarratti dhalattoonni magaalaa Naqamtee yeroo rakkatanii yeroo biyya rakkinni jiru faayinaanshaal sappoortiin yeroo barbaachisu yeroo namni dhukkubsatu hojii gurguddaan hojjetamee darbeera. Erga walitti qabamuun keenya kun hin hafne immoo maaliif hojii guddaa biyya keenyaaf hin hojjennu kanarra darbine kan jedhu because ijoollee humna baay'ee qabantu jira biyya kana keessa nama baay'eetu jira. Biyya keenyaaf bu'aa guddaa buusna jennee laayisansii baasnee biyya Ameerikaa kana keessatti hojii jalqabne jechuudha. Kaayyoon keessan maalimee Leeqaa faawundeeshiniin kaayyoon itti dhaabbatee fi maal hojjechuufidha? Akkuma isin jedhe kaayyoon keenya inni jalqabaa namoota keenya ijoollee keenya biyya Ameerikaa kana keessatti walitti sassaabuudha. Yuunitii keenya irratti hojjechuudha. Wal barbaaduudha. Because isa namni yaadu caalaatti iyyuu biyya Ameerikaa kana keessa rakkina baay'eetu jira. Namoota kufan namoota keenya kaasuudha inni jalqabaa. Amma garuu akka organizeeshinichi erga guddannee booddee magaalaa Naqamtee irratti hojii gurguddaa hojjechuudhaa fi sagantaa baay'eetu qabatamee jira. Yaa'u step by stepidhaan itti adeemna jechuudha. Maal fa'aa hojjettu maal hojjechuudha karoorri keessan? Short term karoorri keenya yookaan pilaaniin keenya gaafa August 6 organizeeshiniin keenya inni eebbifama. Hojii erga jalqabeetii tureera garuu biyya Minisootaatti Osfaanaa Saakariitu jira, taphatu jira. Isa ilaalchisee sagantaa yeroo dheeraadhaaf qophaa'aa turre isteetii garaagaraa irraati biyya garaagaraa irraati walitti dhufnee sagantaa gaalaa diinarii qopheessineerra. Sagantaa sana irratti fundraisingin jira. Isa booddee magaalaa Naqamtee keessa ijoollee mana tamaariitti deebi'uu hin dandeenye ijoollee maatii harka qalleeyyii keessaa dhufanii mana tamaariitti deebisuudhaan Seepteembarii kana irratti sagantaan qabatamee jira jechuudha. Maaliifii organizeeshinii keenya jalatti reejistar kan godhan ijoollee baay'eetu jira harka qalleeyyii jechuudha. Isaaniin mana tamaariitti deebisnaa. Next pilaaniin keenya garuu inni magaalaa Naqamtee hospitaalli ishee Wallaggaa Rifalaal hospitaaliin baay'ee gargaarsa guddaa barbaadu piroojeektii guddaa nu kennaniiru. So isa renew gochuu irratti qodaa garaagaraa meedikaal sappilaayas inni erguu irratti piroojeektii guddaan sun immoo isatti aanudha jechuudha. Haala kamiidha kan isin ijoollee harka qalleeyyii kana filattanii ofii isaanii riijisteer godhumuun ragaa isaan barbaachisu jira moo tarii namoonni gargaarsa kana barbaadan ammas jiraachuu waan malanii fi haala kamiidha kan isaanii gara keessanitti dhufan? So tokko organizeeshiniin local non-profit NGO'n jira. Karaa sana ijoolleen galmaa'anii already gargaarsa barbaadan ijoollee 100 fudhanne isaan irraati. Ijoollee 100 immoo qabalee jalatti galmaa'uudhaanii warri harka qalleeyyii ta'uun isaanii certified ta'e liistiin isaanii nu bira ga'eera. Isaaniin walitti qabneetu wanta isaan barbaachisu wanta waggaa tokkoof isaaniif ta'u ijoollee 200 kana mana tamaariitti deebisna jechuudha. For now kuni short term plaanii makeenyadha. Egaa organizeeshiniin keenya guddachaa jira gatii ta'e gara booddeetti Naqamtee duwwaarratti situun ta'in babal'isaa deemna jennee yaadni. Ijoollee Naqamtee biyya keessa jiranii waliinoo akkamiin hojjettu?
Akkamtii walitti qabdu isaan akkamtii isin waliin hojjechuu danda'u? Regarding wanta akkas fakkeenyaaf akkuma isin jedhee hospitaala irratti hojjennaa asitti aanu yeroo dheeraa dura al takkaa hojjetanii turaniitu akkasuma gruppiidhaan walitti dhufin dura amma garuu erga organizationii taaneeti benefitii baay'ee arganna biyya Ameerikaa kana keessa biyya keenyaaf wanti nu gochuu dandeenyu wanta baay'eedha jechuudha. Na hospitaalli achi jirus nu wajjin hojjechaa jira. Gama bulchiinsa magaalaatiinis wanta nu barbaachisu jiraannaan information provide nu godhu karuma salphaadhaan jechuudha. Ijoolleen keenyas jiru achiiti kan nu wajjin hojjetan jechuudha. Volunteer ta'anii kan hojjetan jiru gruppii keenya keessa naqamtee jiraatan. Tolee gara fuulduraatti wanti isinii kana milkeessinaa jettanii fageenyatti yookaan immoo karoora fagoo gootanii wanti isin kaawwattanii gooliin keessan maalidha? Gooliin keenya akkuma beektu rakkina guddaatu jira. Namni baay'ees baratee gaafa hojii malee karaarra jira. Kan hojii dhabee rakkatus baay'eedha. Yaa ikonomiin kun biyya Itoophiyaatti hin ta'in biyyuma hundumaa kanuma jirudha. Including biyya Ameerikaa kana dabalatee namni akka inni rakkina keessaa bahu inni baratee akka ala hin baaneef akka rakkanneef kan taasisu immoo inni solutionii long term solutionii fiduudha jechuudha. Kanaan dura kan yaadamee ture warshaa banuudhaaf yaadnee turre magaalaa Naqamtee irratti itu akka organizationiitti walitti hin dhufin dura. Erga waa'ee hospitaalaa sana hojjennee warshaa banuudhaafis immoo yaada qabna. Warshaan sun immoo dhalattoota achi ta'anii warra hojii malee karaarra ta'aniif carraa hojii guddaa bana jennee yaadna. Asiis aksiyoonii isaa namoonni bitatanii babal'isnee hojjenna jennee yaadna jechuudha. Kuni inni long term plaanii keenyadhaanis. Dhalattoota Naqamtee warreen Ameerikaa jiran qofaadha moo biyyaan baa kanneen jiran hundumaa of keessatti hammataa faawundeeshiniin keessan? Egaa eenyuyyuu taanaan kuni akkuma isin jedhee dhalattoota magaalaa Naqamteedhaan jalqabame organizationichi kan support nu godhanii ijoolleen naannoo biraa baay'eetu keessa jira gruppii keenya keessa. Warri maayini citizenii biyya alaa ta'anis jiru Itoophiyaawii kan hin taane jechuudha. Isaanis support nu godhu so expand gooneema mootummaa biyya Ameerikaa kana wajjinis resource jiru fayyadamnee hojjenna jechuudha. Kun yaa'u maqaa maleeqaadhaan dhaabbate malee hojii guddaa asittis organizationiin keenya warra biyya kanaas hin gargaara. Nama keenya nama Naqamtee namuma Itoophiyaatu hin ta'in warri biraas rakkatanii jennaan resource isaa yookaan fandii isaa qabaannee naan hin gargaarra akkuma kana achittis akkuma kanadha jechuudha. So it's big organization is not something wanta xinnoo miti. Tolee miidhaamsa ati qabdu yoo jiraate? Egaa carraa kana nu laachuu keessaniif guddaa sin galateeffannaa hojii gara booddee hojjetamu irratti immoo namoonni keenya dhaga'anii akka gruppii keenya join godhan barbaanna. Gruppiin Leeqaa Faawundeeshinii biyya Ameerikaa kana keessatti jalqabame. Kanaafiyyuu gaafa August 6 sagantaa guddaatu Minnesota irratti qophaa'ee jira. Minneapolis Minnesota dhalattoota Naqamtee taatanii warri Oosfaanaa dhaaf dhuftanii sagantaa Oosfaanaadhaaf dhuftanii akka sagantaa keenya irratti hirmaattan isin afeerra jechuudha. Tolee Fireezar Duunis guddaa si galateeffannaa akka miidiyaa Soofmariitti milkaa'aa isiniin jenna galatoom. Guddaa galatoome guyyaa gaarii siif haa ta'u. Hayyee ulfaadhu. Egaa qophii addaa miidiyaa Soofmar guyyaa har'aatiin pirezidaantii faawundeeshinii Leeqaa adde Fireezar Mokonnin waliin turtii taasisnee waan nu daawwattaniif galatooma turtii gaarii. Soofumar miidiyaa.